Kallo Media. Battee urgeessaa biiftuu ifaa lixedha. Duuti akka jiru beekna. Duuti jiraatus qaalii hawaasaa ilma isaa filasichi hawaasa kana fuudhee bakka yaadaa fi garaa isaan ga'a jedhamee yaadamu dhabuun garuu eeyyee dhuguma du'a. Namni kamuu gaafa dhalate du'ee ka jedhu hawaasni keenya ta'us garuu du'a laalaa hedduu qabdu. Du'a harka namaan raawwatamuuf eenyumtuu gadduuf dhiphachuu waanuma jiru. Hawaasni Oromoo qaaliiwwan hedduu dhabeera. Biiftuuwwan akka aduu ifanii garboonfattootaaf abbootii irreen dhaaman hedduun kan isa mudate Oromoon har'as qaaliiwwan ofii qabsichaaf dhabuu itti fufeera. Battee urgeessaa hawaasa Oromoof biiftuu dukkana ibsu ka garbummaa onsu ture. Biiftuun Oromoon argate batteen hurrii garboonfattootaa duumessa abbootii irreen dhaamuun hangam akka hawaasa garaa madeesse eenyumtuu itti walii gala. Battee urgeessaa biiftuu ifaa lixedha. Hawaasa isaa garbummaan jiita'uuf sagalee ta'a, garboonfataa falmaa dhaadataa, sodaa malee qabsoo gaggeessaa daandii san irratti kufe. Akkuma biiftuun ifaa lixxu batteen osoo duuban jenne osoo garaan irre waan uumameef jiraatee godaane. Hurriin battee urgeessaa nyaate ka yeroo kan hundee hin qabnedha. Biiftuun akka battee saba kanaaf ifa kennaa godaanan hedduun kumaatamaan dhalataniiru. Batteen du'aan dhabameera. Dhugaa eenyu haaluu hin dandeenye garuu batteen leenjise, batteen guddise hedduu boloree har'as qabsoo itti fufeera. Waa'ee battee hoggaa yaannu, hoggaa dubbannu, gootummaan maal akka fakkaatu hubanna. Miirri sun nu keessaa danfee bulluqee hanga Oromoon roorroo jalaa ba'utti akka nurra jiraatu sulaasaaka. Battee urgeessaa warri ajjeese qaama yaadatti namanni, warra beekumsa yaadaan mormuu hin qabne ta'uu nama hubachiisa. Sabni batteen ajjeefameef dhugaa isaa, haqa isaa barbaaduuf hoggayyuu duuba akka hin jenne beekuun murteessaadha. Akkuma nama kamii kichuuwwan daa'imman kee gidduu jiraattee kunuunsaan guddisuun fedhii kee qofa osoo hin taane kaayyoo kee ture. Battee hangam daa'imman kee akka jaallattus namoonni sitti dhiyoo ragaadha. Ta'us ati daa'imman kee qofaaf osoo hin taane gootummaan saba keef of laachuun dararaa fi miidhamni sabaa dhaabbachuu qaba ejjennoo jedhu qabattee adeemuun diina boqonnaa dhorkite. Inumaa ejjennoo irraafamne kan hin daddaaqamne ejjennoo amansiisaa kaayyoo fi hirbuu gootaawwan qabsoo bilisummaa san qabattee itti cichuun hirriba isaan dhorkite. Harka duwwaa meeshaa hidhannoo malee beekumsa uumamaa waaqni keessi badhaaseen humna qawwee qabu taa'uuf ka'uu dhorkiteetta. Isaan qawween ala yaada siyaasaa karaa nagaatti namanne xiyyeeffannaan akkasii adamsan kataasisee beekumsaa fi kutannoo kee qofa ture. Inumaa murtiin hanga du'aatti sabaa dubbachuu, sabaa qabsaa'uu, haqa uummataa saaxiluu hin dhiisu jettee ati qabatte saffisaan akka tarkaanfii gara jabinaan guutame kana sirratti fudhatanii fulaabaneera. Qaaliin akka battee urgeessaa akka gootummaa qabu, naatoo fi marartee saba isaaf qabu, haala hamaa fi gaddisiisaa akkanaan dhabamuun hangam akka nama eelchuu nu warri haalaan si beeknu ragaadha. Ati irra lafa dhugaa jirta. Biyyi kijibaan guutamte ishee miskiinotaa fi warra dhugaaf lafa dararaa taate sun akkuma sanatti hojii ishee jibbisiisaa itti fufteetti. Biyya lafaa kanarratti namni kamuu waan uumamuuf qaba. Namni waan uumameef galmaan ga'ee darbu garuu muraasa. Kaan waan uumamaniif osoo hin jiraatin, inumaa waan uumamaniif osoo hin barin addunyaa kanarraa godaanu. Batteen isaan waan uumamaniif hojjetan, kanneen waan uumamaniif jiraatan keessaa isa tokko. Uummataa qabsaa'uu, sagalee saba ofiif ta'uun kaayyoo uumameef galmaan gaatee darbeera. Isaan battee ajjeesan kaayyoo fi ergama isaa waan ajjeesanitti fakkaachuu danda'a. Garuu battee tokko waggaa darbe yoo ajjeefames kan akka isaa kumaatamaan qabsichatti itti fufsiisutti jira. Akka Oromootti battee of biraa dhabuun qaawwaan yoomuu hin duunne, godaannisni yoomuu bakki isaa hin banne nu mudateera. Batteen maatii isaa qofaaf osoo hin taane haamileessaa sabaa, dhiira gaafa xiiqii ka bakka rakkoo fi rakkiftuutti saba isaa barbaadu, iyyafataa hidhamaa, barbaadaa hiraarfamtootaati. Batteen faanni isaa mana hidhaarraa fagaatee osoo hin beekin nu biraa ajjeefame. Miilli isaa wayita mana hidhaa ga'u namni haamilee hin horanne kan abdiin godhanne hin jiru. Namni hawaasa isaa rakkateef birmatu kan hidhame gaafatu ofiif garuu fala ta'uu dadhabee haala garaa namaa nyaatuun dirree irratti dhiigni isaa lola'ee lubbuun isaa dabarte. Madaa baraa baraanuu ta'ee hafeera. Har'a waggaa tokkoffaa ajjeefamuu battee hoggaa yaadannu miira xiiqii fi miira gootummaa keessa taanee ta'uu qabaan ejjennoo keenya. Qophiin battee urgeessaa irratti fuulleffate
kanan gammaa dhaggeeffattan ture nagaan nu tura.